Taphataa kubbaa miilaa garee biyyaalessaa Kanaadaatiif taphatu hiddi dhaloota maatii isaatiin lammii Itoophiyaa ta'e Alii Ahmad dandeettii fi ga'umsa agarsiiseen dinqisiifatame. Alii Ahmad taphataa Kanaadaatti sarara ittisaa bitaa fi sarara jidduu garee Vancouver Whitecaps kan ta'e bara 2001 Ameerikaa kaabaa Kanaadaatti haadha isaa Muntaaliyyiitii fi abbaa isaa Afandii Ahmad irraa dhalatee achumatti kan guddate. Aliin dargaggeessa ganna 23ti. Maatiin isaa Muntaaliyyiitii fi Afandiin lammii Itoophiyaa dhalattoota Oromoo Harargeerraa waggaa 30 dura Kanaadaa dhufan waggaa ta'u, Aliin taphataa kubbaa miilaa cimaa akka Roonaaldoo fa'aa akka ta'u harmeen isaa Hawwaa waan turteef dhalatee waggaa 4tti kubbaa akka shaakalu godhee jechuudhaan amma dura BBC Afaan Oromootti himteetti turte. Aliin dandeettii fi fedhii kubbaa miilaa inni qabu ilaalanii ijoollummaa isaarraa hiriyoonni isaa Peellee jechuun yaamaa turan. Aliin ga'umsaa fi dandeettii inni qabuun gareen kubbaa miilaa Kanaadaa bara dabre ifitti dabaluudhaan taphachaa ture. Dhiyeenya tapha gulaallii waancaa Ameerikaa Koop qophaa'e irratti biyyi isaa eda galgala garee taphataa kubbaa miilaa beekamaa Lionel Messi qabdu Arjentiinaa wajjin taphatteen boqonnaa booda jijjiiramee kan seene Alii Ahmad ga'umsaa fi cimina agarsiiseen dinqisiifatamee dubbatamaa jira. Ga'umsa Alii keessaa tokko dandeettii kubbaa to'achuutii fi mijjeessee waayilan isaatiif dabarsee kennuutiin Aliin ni dinqisiifatama. Tapha boqonnaa boodaatiin Aliin jijjiirama agarsiisus gareen kubbaa miilaa Kanaadaa garee kubbaa miilaa Arjentiinaatiin 2-0 mo'amuun Arjentiinaan gara tapha itti aanutti dabruu mirkaneeffattus Kanaadaan osoo hin dabrin hafuu dandeessetti jirti.